islaamummaa keessatti diinagdeen bakka guddaa qaba. Waraana Badrii dhageessaniitu maaliif godhame Badriin? Waraana ikoonomiiti. Waa biraa keessa hin jiru Badriin, waraana ikoonomiiti. Diinagdeedhaaf jedhamee Badriin godhame. Akkanatti isinitti himameera? Hin himamne. Maaliif? Warri muslimaa gaafa Makkaan turanuu qabeenya isaanii irraa saamanii ari'anii warri mushrikaa hijiraa dhufanii Madiinaa galan. Muslimni hiyyeessa ta'e warri Makkaa irraa dhufe muhaajirtoonni amma garuu maallaqa jaraa saamame sanaan ittiin daldalaa jiru. Abu Sufyaan daldala kana qabatee yeroo inni Madiinaa irra dabarfatu karaa sanarraa qabeenya keenya hadee bifannuu jedhanii mari'atani. Nurraa saamanii daldala keenya qabeenya keenyaan daldalaa jiru. Akkamitti callifnee teenya shuraan godhame ka'aa jedhanii fuudhanii bahanii Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Gaafa fuudhanii bahanuu Abu Sufyaanis karaa addaan muree dhokatee bahe. Jarri Abu Jahal immoo qabeenyi sun fudhata Rasuulaaf sahaboonni sallallahu alaihi wasallam fudhachuuf deemaaru jedhanii qabeenyi sun akkam fudhatamna jedhanii waraana qabatanii dhufan. Gaafa dhufan jarri Rasuulaa qabeenya keenya deebifannaadhaaf dhufan. Warri Abu Sufyaan immoo qabeenya dhokatanii fudhatanii galan. Jarri lamman jarri Abu Jahaliif jarri Rasuulaa walitti dhufan. Badriin argame jechuudha. Manaa kan bahanii fi qabeenya muslimaa deebisiisuudhaaf. Badriin illee Badril Kubraan diinagdeedhaaf jedhamee godhame asliinsaa kan manaa bahameef. Addunyaa kana guutuu yoo ilaaltan lafa torbadiisaati lafa tokko irra jiru kan halaallu. Lafa tokko kana keessaa yoo guutuu addunyaa fudhanne harka afur keessaa harki sadi bishaan. Haa ta'u jennee yoo Afrikaa ilaalle addunyaa guutuu irra xiqqatti. Afrikaa keessaa Itoophiyaa fudhannaan baay'ee xiqqatti. Itoophiyaa keessaa Oromiyaa fudhannaan baay'ee xiqqatti. Oromiyaa keessaa godina Baalee fudhannaan xiqqatti. Baalee keessaa Roobeen fudhannaan baay'ee xiqqoodha. Roobee keessaa ganda sin sooressa jettanii namicha beektan ganda sana fudhannaan xiqqaatti. Ganda sana keessaa safara isaa yoo fudhattan xiqqaatti. Safara isaa keessaa kaaree 200, 500 kan itti ijaarrate zeeroo galte jechuudha. Akka waan guddaatti ilaalaa jirra jechuudha. Isuma kana guutuu isinii fi kan jedhamu diinii islaamaa nassaruudhaa fi nuu abbaa qabeenya kanaa ta'uu qabna. Hiyyeessa ta'uun mataan gadi nama qabachiisa. Harka waa dhabuun diinii keenya akka hin taane godha. Kanaaf Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam salaata keessa du'aa'ii godhe maal jedhani? Allahumma inni a'uudhu bika min al-kufri wal-faqri. Yaa Rabbi sittin baqadhaa sittin najuudhaa. Maal kufrii fi hiyyummaa. Eega dubbiin akkana waan du'aa'ii godhatamu akkam waan gaarii ta'a. Kana qofaan kaada al-kufra أن يكون هذا الفقر أن يكون كفرا هيومان كفري تقول أفنهاته بكا هيومان جرو هند ورّي كفرسيسو أچما ببا زيتي قبتي سندي قبتي مال قبتي مالف غراب بيلا آرا نمجسون غراد أغا أچين اتسينو دافي ديني غرانا مباسو لا خراكنا انقو دما